Beegii keessatti miseensi raayyaa ittisa Itoophiyaa tokko oboota akka kennate murtii haqaa waan qindeeffate qaba. Godina lixa Wallaggaa aanaa Beegii bulchiisa magaalaa Qellem jedhamurraa miseensi raayyaa ittisa Impaaretii tokko adoolessa 8 bara 2026 mooraa Biltsiginnaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jiraachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksiseera. Miseensi raayyaa ittisa Impaaretii duraanii kun hoggaa gara waraana bilisummaa Oromootti dhufe qawwee akaamaa tokko rasaasa akaamaa 90 boombii harkaa 2 fi gumbii 3 qabachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Loltuun Biltsiginnaa duraanii kun simannaa ho'aa fi bareedaa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefitti hedduu gammaduun ilmaan Oromoo miseensa waraana Biltsiginnaa keessa jirtan yeroo isin qawwee keessan fiddanii qabsoo bilisummaa Oromootti makamtan amma jechuun fakkaattota isaatiif dhaamee jira. Aanaa Limmuu Qoosaa keessatti shiftoonni ergamtoota PP maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbachuu ammeessan. Bal'ina isaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Qoosaa keessatti shiftoonni ergamtoota PP maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbachuu ammeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ganda Kellaa Gabbisaa jedhamu keessatti ergamtoonni murna Biltsiginnaa torban tokko dura obboloota lamaan Amiiroo Muddiinii fi Nasiraddiin Muddiin jedhaman yakka tokko malee qabuun waajjira poolisii magaalaa Baabbuutti hidhanii raarsaa jiraachuun ifoomeera. Obboloonni kunneen siyaasa kam keessaa qooda kan hin qabnee fi kanaan duras irra deddeebiin hidhamaa kan turan yommuu ta'u jaleewwan lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun maatii qabsaa'otaa haaloo ba'an ammoo obboleessa keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun yakkanii hidhaatti darbachuun dararaa akka jiran barameera. Kana malee saanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii Biltsiginnaa maatiiwwan ijoollee lama qaban tokko akka dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti erganiif doorsisaa kan jiran ta'uunis dabalataan ifoomeera. Aanaa Awwaa Galaan keessatti loltoonni Biltsiginnaa hawaasa humnaan qabanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun barame. Gabaasa qindaa'eef Caasabaafan Waggaarii. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Awwaa Galaan gandoota araddaa baddeeyyii jalatti argaman keessatti loltoonni faashistii Biltsiginnaa hawaasa nagaa gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu ammeessanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gaafa adoolessa 8 2026 araddichatti jiraattota bakka addaa Kofalee fi gaara Wadalaa kan ta'an loltoonni faashistii Abiyyi Ahmed maqaa sakattaa waboon bobbaafamuun humna waraanaa fi afaan qawween doorsisanii namoota hedduu qabanii kan deeman ta'uu jiraattonni eeranii jiru. Namoota qabaman keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Shaarif Muhammad Saalii, Kadiroo Muhammad Muusaa, Yaasin Muhammad Muusaa, Kamaal Muhammadii fi kanneen biroo lakkoofsaan 30 ol ta'an akka ukkaamsaman beekameera. Milishoonni Biltsiginnaa adda durummaan ergama shiftoota aanicha irratti itti kenname qabachuun hawaasa nagaa jireenya isaanii irraa ugguraa jiran kanneen bulchiinsa magaalaa Machaaraa fi magaalaa Gabaa Roobii irraa bobbaafaman yommuu ta'an isaan keessaa muraasni Muhammad Ibrahim, Shamshuu Tukee fi Gaaddisaa Aammee kanneen jedhaman ta'uun eerameera. Aanaa Orroo keessatti murni maafiyaa Biltsiginnaa fi gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman waliin ta'uun hawaasa nagaa ajjeesuuf saamuu ammeessan. Guutuu gabaasa kanaaf Caalfannaa Lammii. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Orroo ganda rifeentii gabar bakka addaa Haroo Suphee irraa hidhattoonni Amaaraa faannoo ofiin jettuun gargaarsa murna Biltsiginnaan daangaa ce'uun qotee bultoota Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachuu fi kanneen kaan qe'ee irraa buqqisuun loowwan horii gaanfaa hedduu saamuu jiraattonni bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Dhaabaa Qawween, Taakkalaa Urgoo fi Abbabee Bashir jedhaman ajjeesuun namoota maqaan isaanii Wandimmuu Fufaa, Olqabaa Daaqaa, Tamasgeen Ayyaanaa fi Waggaarii Guddinaa jedhaman jalaa ammoo walii galaloowwan 80 ol saamanii deemuun ifoomeera. Godinicha guutummaa keessatti haalli jiraattotaa yeroo ammaa akkaan yaaddessaa ta'uu kan himan jiraattonni waraanni faashistii Biltsiginnaa fi gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jettu kunneen waliin ta'uun uummata Oromoo irratti haleellaa raawwataa kan jiran yoo ta'u har'aatni biyyoolessa Oromiyaa yeroo kamuu hordofee uummata isaaf sagalee ta'aa jiraachuun kan beekamu ta'uu fi namni obbo Waggaarii Guddinaa jedhamu kun kanaan dura shiftoota Biltsiginnaan ajjeefamuu isaanii gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Wansaay loltoota lafoo jijjiirraa neetoof Fiinlaanditti erguuf akka ta'e barame. Jaalal Burugaa dabalata qabdi. Faransaay loltoota ergitee humna lafaa fuulduraa neetoo Fiinlaanditti akka makamtu waajjirri pirezidaantii Fiinlaand roobii kaleessaa yoo ibsu kunis michoota jalqabaa naannoo daangaa gamtichaa Raashiyaa waliin jirutti bobbaa haaraa hundeeffame keessatti
gumaacha taasisan keessaa tokko ta'a. Gumaachi Faransaay kutaa waraanaa humna neetoo keessatti walitti makame jijjiirraan bobba'uu kan haammatu ta'uu waajjirri pirezidaantichaa ibsa waloo Faransaay fi Siwiidiin waliin kenneen beeksiseera. Fiinlaandi bara 2023 neetootti makamuu ishee hordofuun hooggantoonni gamtaa humna biyyoota hedduu Laaplaanditti hundeessuun daangaa Fiinlaandiin Raashiyaa waliin qabdu kan kiiloomeetira 1340 dheeratu miseensa neetoo kamiyyuu caalaa dheeraa ta'e irratti nageenya cimsuuf walii galaniiru. Bobbaan kun hooggansa Siwiidiin jalatti waxabajjii bara 2026 hojii eegale. Waboon zoonii lixaa aanaa Horroo Bulluq keessatti loltoota faashistii Bilxiginnaa haleeluun du'aa fi madoon adabe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Boniyaa Bunaa keessatti loltoota faashistii Bilxiginnaa irratti haleellaa banuun loltoota PP hedduu du'aa fi madoon adabu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii lixaa jajjabeewwan kaayyoo haqaa kaleessa adoolessa 9/2026 loltoota hawaasa nagaa dararuuf paatroolii 3 bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhateen baaruda itti ulee rasaasaan waaduun loltoota hedduu battalatti du'an yoo adabu kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an immoo madoo dandammii hin qabneen adabee irree gootummaa isaa itti agarsiisee jira. Abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii laalessaa bakkichatti fudhatetti milkii gonfachuun loltoonni sirnichaa reeffa gattee madoo ishee qofa fudhachuun baqattee gara irraa bobbaatetti ofirra deebi'u odeessi qabatamaan dirree lolaa irraa ONM qaqqabe ifoomseera. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufatti loltoota faashistii Bilxiginnaa ajaja koloneel Abiy Ahimadiin hawaasa dararuuf bobbaafamte irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Waboon aanaa Boosat bakkeewwan garaagaraatti loltoota murnamaa fi PP irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo akkasumas impaarattii keessatti abdii cunqurfamtootaa kan ta'e waboon zoonii Arsadee gaafa adoolessa 8/2026 halkan magaalaa Oloncitii cabsee seenuun magaalicha keessaa kan qaxxaamuru daandii Itiyoo Jibuutii bakka addaa Maaddiyaa akkasumas daandii ibsaa fi qorqorroo diimaa bakka jedhamutti tarkaanfii tikstoota impaaraa Abiy Ahimad irratti fudhachuun ari'ee magaalicha keessaa baasee to'achuun keessaa baheera jechuun hoogganaan waboo bakkichaa ONM'tti himaniiru. Kana malees lola qindaa halkan edaa hanga ganamaatti mooraa diinaa magaalaa Adaamaatti dhiyaatu kan ganda qurquraa bakka addaa Furdaa jedhamutti tarkaanfii sa'aatii dheeraa gootichi fudhateen diina mooricha keessaa urgufee baasuun uummata Oromoo gammachiisee garee maafiyaa PP ilmaan Oromoo golaan qooduu yaadduu immoo rifaasisuun gara magaalaa Adaamaatti wal caccabsaa baqachuun isaanii gabaafameera. Akka odeessi mooraa PP keessaa ba'e addeessutti murni maafiyaa PP tarkaanfii fudhatamaa jiruun sodaa guddaa keessa akka jiranis himuun qondaalonni waboo gama isaaniitiin lolichi jabaatee akka itti fufus ONM'f addeessaniiru. Gama biraan aanuma Boosat ganda Callee keessatti guyyuma kaleessaa jechuun adoolessa 9 sa'aatii 10 irratti diina ilmaan Oromoo saamuu maleeffattee akkasumas hidhattoota lafa uummata nagaa weeraruun saduu dhuunfaa isaaniif oolfatan humni ittisa uummataa mooraa hidhattoota murna maafiyaa PP irratti haxxee hidhee tarkaanfii laalessaa fudhateen mooricha keessaa baasee gara magaalaa Adaamaatti baqachiisuun injifannoon lolicha goolaboo isaa ajajaan humna ittisaa bakkichaa ONM'f himeera. Tarkaanfii jajjabeensa waboon ergamtoota impaaraa irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.